دولي هم نوني أمارا قمتان أرمون لورت جل كمان اتفقون بسميم جراتوني أرميا ميديان ترك تكيمن التيم دولا كنا لبون نموتنا قادة براجرام دولا كنا موتم ما نانو مارتو دوبتا إن تبباسا كان جران جراتوني كأي كان جرات الأماجر راجرهم دولا كنا رتشي هم نوني شور كيستو تفنو هم ندافي ملشان نانجا الترما تاجرو جران جراتونيم وقنتوني غري شور كيسا فنو رددبين أمتر مرتشيم عادة تاجرو Bordulli media hawasa humnoonni Oromiyaa ala dhufan akka bahan gaafatu adeemsifamuuf jedhamu qindeessitoonni duula media hawasa harka caalaa Twitter irratti adeemsifamu kana akka jiranitti duula kanaan loltoonni Eertiriyaa humni addaa milishaa fi faannoon Amaaraa akkasumas humnoonni federaalaa Oromiyaadha akka bahan ni gaafatamam kana malees naannoleen duula Oromiyaa irratti labsame irratti hirmaachuurraa akka of qusatan duula kanaan ni gaafatama jedhanii jiru hanga naannoo Oromiyaatti humni qindaa'aan qaamolee garaagaraa hirmaachisee 80 caalaan bobba'uu eeranii humnoonni kunneen uummata Oromoo irratti akka waraanaa raawwataa jiru jedhan qindeessitoonni duula miidiyaa hawaasaa kunneen namoota nagaa ajjeesuun qe'ee jiraattotaa barbadeessuun mana jireenyaa ibiddaan gubuun qaamolee mootummaan bobbaase kanneeniin gola Oromiyaa garaagaraa keessatti bal'inaan raawwatamaa akka jiru himanii jiru. Humni qindaa'aan mootummaan bobbaase kun waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu waan dadhabee fuula isaa gara namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenya uummataa barbadeessuuf isaamutti deebisee jedhan qindeessitoonni duula miidiyaa hawaasaa kunneen. Kana waan ta'eef humnoonni kunneen saffisaan Oromiyaa gadhiisanii akka bahan gaafatama jedhanii jiru. Duulli miidiyaa hawaasaa kun boru galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 jalqabee adeemsifama jedhamee jira. Duula miidiyaa hawaasaa kanarratti uummanni dammaqnaan akka hirmaatu qindeessitoonni yaamicha dhiyeessanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddu galeessaa miseensa waraanaa haaraa leenjisee eebbisiise. Raadiyoon narraata biyyaalessaa akka gabaasetti waraanni haaraan lakkoofsan hedduu ta'e leengadda Shawaa Lixaatti eebbifamee jira. Warri ammaa kun leenjii waraanaa fi siyaasaa walitti fufiinsa erga fudhataa ture booda eebbifamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gola Oromiyaa maratti miseensa waraanaa haaraa leenjisaa akka jiru kan hime WBO'n dirree waraanattis injifannoo olaanaa galmeessaa akka jiru beeksise. Qabsaa'onni waraana bilisummaa Oromoo gootummaa kutannaa fi bilchinaan qabsoo qindaa'aa adeemsaa jiraachuu eere warri amma bakka garaagaraatti leenjii eebbifamaa jiru humna qabsoo sadarkaa olaanaatti ceesisuudha jedhame. Seenaa eebbarratti ajajoonni olaanoon waraana bilisummaa Oromoo fi uummanni argamuutu gabaafame. Ajajoonni olaanoon wayituma kana haasaa taasisanii yeroo murteessaa waraanni Oromiyaa irratti labsametti eebbifamtan jedhaniin warra eebbifameen duula mootummaan Oromoo fi Oromiyaa irratti labse gamtaan fashalsina jedhanii jiru. WBO'n tibba kana zoonii kibbaattis waraana haaraa hedduu eebbisiisuun ni yaadatama. Rakkoo shororkeessitoonni faannoo fi humna addaa naannoo Amaaraa uumaniin daandiin guddichi Finfinnee deessee geessu cufamuun dhagahame. Daandiin kun Shawaa Roobitii fi Haxaayee irratti cufamuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Rakkoon kunis kan uumame humni shororkeessaa faannoo fi jedhu mootummaa Amaaraan deeggaramu Oromoota walloo irratti lola banuu hordofeeti jedhame. Lola godina addaa saba Oromootti faannoon humna addaa naannoo Amaaraan deeggaramuun uummata Oromoo irratti bane namoonni nagaa hedduun miidhamuu fi qabeenya guddaan manca'uu odeeffanne. Humni shororkeessaa Amaaraa faannoo naannoo Amaaraa gama bahaatti qofaa humna 100 caalaa leenjisee hidhachiisee akka bobbaase beekse. Hoggansi garichaa sirna eebba haaraa leenjan irratti uummata Oromoo walloo fi Oromoo guutuu irratti wayita dhaadatu mul'atee jira. እኛ ስልጣኔ መስሎን የራሱ ማንነት እየሰጠን እዚህ ወሎ ላይ ልዩ ዞን ብለን ያስቀመጥነው ማህበረሰብ ቁጭ ብሎ ቢላዋ እየሳለልህ ነው። ለዛ መልስ ተዘጋጅ። Lola Tigraay caalaa kan Oromoo fi Oromiyaaf miseensonni faannoo fi dargaggeessi Amaaraa qopheessuu qabu wayita hogganoonni faannoo hubachiisan viidiyoolee mul'isan bahanii jiru. Naannoo Amaaraa gama bahaa qofatti fannoowwan 100 caalaa leenjuu eeranii leenjii fi qophiin kun bakka maratti cimee akka itti fufu himanii jiru. ዛሬም አማራ ትልቅ ተቋም መስርተን አማራ እየተሰባሰበ ምስራቅ አማራ ፋኖ ላይ ያለማጋነን የምነግራችሁ በዚህ በወሎ ምድር ብቻ ከ100 ሺህ ያላነሰ ፋኖ ተመርቋል። ከ100 ሺህ ያላነሰ Lolleen bagareen shororkeessaa faannoo Oromoo walloo irratti banee fi daangaawwan Oromiyaa irratti Oromoo mara irratti baneem kaayyoo qindaa'aa akka qabuutu ibsame. Namoonni Oromiyaa miidiyaan Turkii yaada isaanii kennan faannoon lola jabaa uummata Oromoo irratti labsee jira jedhan tarkaanfii gareen shororkeessaa faannoon Oromoo fi Oromiyaa irratti fudhataa jiru dhaabsisuuf Oromoon humna gitaan ofirraa qolachuu qaba jedhan namoonni yaada isaanii kennan. Aggaamii garee shororkeessaa faannoo qolachuuf waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo fi humna namaa cimsuun dhimmaan akka murteessaa akka ta'e dhaamaniitiin jiru.
Godina Shawaa Kibba Lixaa wanciitti waraanni mootummaa nama ajjeesuun dhagahame. Jiraattonni har'a yaada isaanii OMN'if kennan kantiibaa haroo wancii duraanii kan ta'e obbo Solomoon Taayyee namni jedhamu dheengadda waraana mootummaatiin ajjeefamuu himan. Sababni ajjeechaa kanaa muudama haaraa fudhachuu didde qabata jedhuun akka ta'e odeeffanne. Obbo Solomoon sanbata humnoota mootummaatiin qabamee dilbata kaampii waraana geeffamuun ajjeefamee jiru. Jiraattonni aanaa wanciitti namoonni nagaa hedduun mana hidhaa magaalaa Cittuu fi kanneen birootti guuramanii hidhamanii akka jiranis jiraattonni himanii jiru. Milishoonni opereeshinii farra riphee lolaa maqaa jedhuun waraana Oromiyaa irratti labsame morman sadii aanaa abaaboo guduruu keessatti uummata fuulduratti baafamu rashanaman jedhame. Isin farra nageenya fi gufuu badhaadhinaa waan taataniif namni isinirraa barachuu qaba jedhamuun rashanaman jedhu jiraattonni dabalata qabna. Godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa abaaboo guduruu ganda biiftuun nuuf baatee magaalaa Quubsaa jedhamu keessatti ture. Gochi suukanneessaan kun poolisii humna addaa Oromiyaatiin kan raawwatame. Jiraattonni har'a Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan taateen kun guyyaa afur dura ta'ee jedhan miseensota milishaa fi namoota ajaja mootummaa fudhachuu didan yookaan labsii mootummaa dura dhaabbatan jedhaman keessaa namoonni sadii filamuudhaan uummata walga'iif yaamame duratti baafamanii jedhu jiraattonni. Kana dura miseensa milishaa Oromiyaa ta'uun isaan waliin hojjechaa kan ture obbo Habtaamuu Taganyee abbaa ijoollee 8 dabalatee namoonni kan biroo lama kanneen maqaan isaanii Rattaa fi Tarreessaa jedhaman dabareedhaan gara waltajjiitti akka ol ba'an taasifamu namni yeroo sanatti ture hime. Namoonni kunneen miseensota qaamolee nageenyaa aanichaa akka turan kan himan jiraattonni ji'a tokko asitti lola maqaa farra riphee lolaa jedhamuun Oromiyaa irratti labsame dura dhaabbachuun uummata nagaa ajjeesuun ni ga'a jechuun mormanii jedhan. Isin farra nageenyaa fi gufuu badhaadhinaa waan taataniif namni isinirraa barachuu qabaa jechuun obbo Habtaamuu Taganyee uummata fuulduratti yeruma sanaan kan ajjeesan ta'uu jiraattonni dubbatan. Namoonni hafan lamaanis uummatarraa achi butamuun rasaasan akka galaafataman hirmaatan waltajjicharra ture Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himee jira. Qaamoleen mootummaa maqaa nageenya eegsisuu jedhuun Oromiyaa keessatti bobbaafaman hawaasa nagaa of fuuldura deemsisuun rakkoof saaxilaa jiraachuu fi ofii kaampii ta'anii milishoota gara lolaatti ergaa jiraachuu komiin irra deddeemin ni dhagahama. Namoonni hidhannoo maleeyyiin ajaja poolisii diduudhaan harka duwwaa fi ogummaa malee lolattiin bobbaanu jedhanii falman ammoo poolisii humna addaa Oromiyaatiin ajjeefamaa jiru jedhameera. Lolli shororkeessitoota faannoo Amaaraatiin Oromiyaa irratti labsamee humna qaamolee nageenyaa mootummaan garasitti bobbaaseen ol ta'uu jiraattonni godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa himan. Shororkeessitoota faannoo kanneen namoonni afur ajjeefamuun ibsameera. Naimaa Umar dabalata qabdi. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti akka himanitti dheengaddarraa eegalee waraanni guddaan godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti gaggeeffamaa jira. Lola adeemsifamaa jiru kanaan gandoonni baadiyyaa aanaa Kiiramuu fi aanota ollaa Kiiramuu jiranii baay'inaan to'annoo garee faannoo jalatti kufuu ibsanii jiru. Ganda lalistuu Somboo Jaamutti abbootiin warraa 4 hojii qonnaatti bobba'anii osoo jiranii haala suukanneessaa ta'een garee shororkeessaa faannoo ofiin je'uun ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunis obbo Oljirraa Abbabaa, Taakkalaa Birree, Biqilaa Baanjee, Geetuu Shifarraa kan jaaman yoo ta'u maasaa qonnaa fi bakka xaafii qulleessaa jiranitti humnoota faannoo ja'aman kanaan ajjeefaman ja'ani. Sana booda tuulaa xaafii fi qabeenyi isaanii saamame humnoota kanaan fudhatamuu jiraattonni ni dubbatu. Namoota afran kanaan alatti illee gandoota baadiyyaa aanaa Kiiramuu kan biroo keessatti ajjeechaan suukanneessaan qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuun kan himame yoo ta'u abbootiin warraa kumaatamaan lakkaa'aman gara magaalaatti baqachaa jiraachuutu himame. OBN bulchaa aanaa Kiiramuu wabeeffachuun gabaasaa guyyaa kaleessaa tolcheen hanga ammaatti aanaa Kiiramuu qofa keessatti hawaasni nagaa 115 ta'an humna faannoo ja'amu kanaan ajjeefamanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessattis waraanni humna shororkeessaa faannootiin uummata Oromoo irratti baname jabaatee itti fufuun lubbuun qaamolee nageenyaa mootummaa dabalatee lubbuun hawaasa nagaa dabraa jiraachuun himame. Ajjeechaa suukanneessaa qonnaan bultoota irratti raawwachaa jiru dabalachuun guyyoota muraasaa asitti miseensonni poolisii federaalaa qofti baay'inni isaanii 22 ta'an
shororkeessitoota faannootiin amuruu keessatti akka ajjeefaman maddeen ibsanii jiru. Humni faannoo kan mootummaa naannoo Amaaraatiin deeggaramee Oromiyaatti bobbaafame kun meeshaalee waraanaa ammayyaa fi tajaajila miidiyaa bulchiinsa